Jirra jirtuu hordoftoonni Kokeeftiyoop akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa baga jala bultii exit exaamiidhaan geechan jechaa barattoonni boruu exit exaamii eegaltan carraa gaarii gamanumaan isiniif hawwaa barattoonni management business management akkasumas business administration entrepreneurship jalqabee guyyaa jimaata qorumsa keessan ni qoramtu kanaaf har'aaf guyyoota qabdu jechuudha isin carraa revise gochuu kanaaf har'as akkuma baramne akkuma jalqabnee gaafilee muraasa ka waliin hojjennu ta'a gaafilee exit exaamii barra 2015-16-17 jechuudha aga 18 ga'u hojjenneerra isaan sanniin at least gaafilee revise gochaa of qopheessuun baay'ee gaariidha barattoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan gara duubatti deebitanii gaafilee exit exaamii bara garaagaraa argachuu dandeessu kanaaf revise gochuudhaaf carraa qabdanii fayyadamuu dandeessu yeroo hundaa extra time fayyadamuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef sa'a kanatti sa'aatii 11ffaa irratti wantoota tokko ilaaluun maybe baay'ee gaarii ta'uu danda'a waan ta'eef gaafilee kanneen ilaaluun dagateera jenna warroonni chaanalii keenya faaraa taatan gara duubatti deebi'aati viidiyoo sanniin ilaalaa chaanalicha immoo subscribe godha warroonni chaanalii keenya hordofaa turtan immoo viidiyoo kana like godha barattoota biraatiifis share godha kallattimaan gara gaafitti seenna gaafii 75 kanarra dhaabne yoo yaadattan paartii 12ffaatiin har'a paartii 13ffaatiin gaafilee 25 yookaan 26 kan hojjennu ta'a jechuudha. So gaafii 75ffaa kana yoo ilaalle when the firm is at the initial stage of the export marketing environment the best pricing strategy it should adopt will be the fixed cost pricing, marginal pricing, variable pricing, full cost pricing jedha. So yeroo magaalli tokko kan immoo dhaabbanni tokko gara initial stage of marketing irra kan jiru yoo ta'e akkasumas export marketing environment irratti kan participate kan godhu yoo ta'e initially best pricing strategy isaa maal ta'uu qaba marginal pricing ta'uu qaba. Marginal pricing means the price at which marginal cost is equal to marginal revenue itti ta'udha. Amma gatii guddaa yookaan bu'aa guddaa hin eegnu jechuudha introduction irratti. Kanaaf at initial stage at least magaalaa sana irratti turuu magaalaa sana keessa penetrate goonee seenuu barbaanna waan ta'eef marginal pricing strategy fayyadamuu yookaan adopt gochuu qaba jechuudha dhaabbanni tokko. Kanaaf the answer must be B ta'a jechuudha. Gaafii 76ffaan Ato Abbebe as a consumer buys any soap he finds in the front of him in the market. In terms of loyalty status for the marketer, Abbebe is A. Equal loyal, B. Hardcore loyal, C. Spirit loyal, D. Switcher jedha. Egaa inni kunis marketing jedha, especially loyal customer kanneen jennuun yeroo baay'ee kan wajjin turanidha. Amma Abbebe maal godhe fuula madura isaa irratti waan jiru bitee jedha. Yes. So Abbebe as a consumer buy any soap he find it in front of him in the market. In terms of loyalty status for the marketer, Abbebe is what type of marketer jechaa jira waan ta'eef namichi kun naannoo isa irratti yookaan wantuma suuqii isa fuula dura jiru irratti bite jechuuni brandii irratti agas maraa dhiphinna hin qabu jechuudha. Brand preference hin qabu jechuudha. Namni kun brand preference hin qabu jechuun immoo amalli isaa switcheridha jechuudha. Har'a narraa yoo bite borummoo Mr. X Mr. Y irraa bituu danda'a jechuudha. Kanaaf namni akkana brand irratti hedduu xiyyeeffannaan kennu jechuudha. Kanaaf switcher jennaan nama akkanaatiin. Equal loyal kan jennuuni namoota brand irratti xiyyeeffannoo kennuu danda'an akkasumas cost irrattis xiyyeeffannoo warroota kennuu danda'anidha. Hard local core loyal warroota jedhaman immoo 100% brand irratti xiyyeeffannaa guddaa warroota kennanidha jechuudha. Kanaaf isaan kanneen adda babbaasuuf laala ammaaf garuu deebiin keenya switcher kan jedhu kana ta'a jechuudha. So the answer is D. Gaafiin 77ffaanii the process of estimating the future manpower needs of an organization is employee promotion, human resource separation, human resource planning, employee recruitment. The process of estimating future manpower. Dhaabbanni tokko
humna namaa hammamtu na barbaachisa jedhee qo'ata osoo nama gara recruitment osoo seenin dura jechuudha. Kanaaf future manpower kana estimate gochuun maal jedhamaadha? Employee promotion, human resource separation, human resource planning, employee recruitment jedha. HRP jennaan jechuudha gabaabumatti. Yes, HRP yookaan immoo human resource planning kan jennu kuni humna namaa meeqa nu barbaachisa jedhee dhaabbanni tokko gaafa murteessu jechuudha. Estimating the future manpower need non-organization jennaan. Which of the following do not belong to the cost-based pricing strategy or category? And the so-called going rate pricing, band cost plus pricing, break-even pricing, markup pricing. So most of the time, cost-based pricing it is accounting pricing, but sajalatti kan ramadamu hin dandeenye. So more of a cost plus pricing and the markup pricing kan jedhu kun 100% cost-based pricing gain. Dealing keenya ta'e si aficaa keessaa so break-even pricing gaafa jennu is the point at which there is no gain, no loss yookaan immoo the profit is zero isa jennu sana. So inni samma tokko achi keessatti ramadamuu danda'a when compared with this one. So dealing keenya sirriin isa kana jechuudha. So the answer is isa kanas miti, the answer is this one. So A sirriidha jechuudha. The management information system helps a top management in providing operational data for planning and scheduling, but in short-term planning, target setting and controlling, and in goal setting, strategic planning, transaction processing. So, management information system or MIS especially top-level management So, already top-level management strategic planning akkasumas warroota planning baasanii warroota goal set godhanii kanaafi caa kana yoo ilaaltan it is goal setting and strategic planning jedhama gara isaatti deema jechuudha. Gaafin itti aanu what the difference between profits maximization and the wealth maximization of financial management. So termileen kun hamma tokko garaagarummaa qabu. Walitti dhufeenyas qabu garaagarummaas qabu jechuudha. Kanaaf the difference between profit maximization and the wealth maximization in financial management and there is no significant difference between the two. While profit maximization is an action that increases profit, wealth maximization is the worth maximization. Chan, both did not give attention overall the future growth in the economy. Profits maximization applies exactness, quality of the benefit, and the time value of money, but this limitation of wealth maximization inni kun hin adeemsisu limit. Kanaaf profit maximization fi wealth maximization garaagarummaan isaanii inni guddaani asirratti mul'ata. Profit maximization is an action that increase profit while wealth maximization is worth maximization. Value maximization. Kanaaf deebiin keenya gara kanatti deema jechuudha. Gaafin itti aanu in research report writing, what is the recommended structure? That's research methodology. In research report writing, research tokko gaafa barreessinu recommended structure kan jedhamu jira. Yeroo hundaa recommended structure kan jedhamu jalqaba irratti introduction argachuu qabna dirqama jechuudha. So introduction jalqaba ta'uu qaba. Kanaaf introduction, conclusion, methods, introduction jedhamu fi deebiin keenya gabaabumatti yookaan aadaa yookaan aataa jechuudha. Conclusion irraa hin jalqabu, methodology irraa hin jalqabu jechuudha. So introduction erga barreessinee booda methodiitu itti aana jechuudha. Taansinee resultidha. Taansinee immoo conclusion. Inni kun maal jedha? Method introduction taansinee result jedha. Methodii kan fayyadamtee result fiduu dandeessa. Kanaaf kunis ta'uu hin danda'u jechuudha. Kunis ta'uu hin danda'u. So deebiin keenya sirriin isa kana jechuudha. So the answer is A. The answer is A. So the formal research methodology recommended structure isaa bifa kanaan arrange ta'uu qaba jechuudha. Gaafin itti aanu from off the job training jedha. From off the job training one deal with the method of human interaction that involves realistic behavior in an imaginary situation. Yes, of the job training method, one deal with the method of human interaction that involves realistic behavior in imaginary situation. A real situation in imaginary situation. So, in imaginary situation,
if one deals with human interaction or involves realistic behavior, that definitely indicates about what jedha. So basically training, role playing, lecture method, case study jedha. So deebiin keenya osoo hin jaalatiin gara role playing kanatti deema jechuudha. So the answer is role playing. Role playing. So gaafin itti aanu, when the climatic conditions and the physical environment are taken into account, the global product adaptation focuses on A, brand name jedha, B, use interaction jedha, C, product specification jedha, D, product storage jedha. Look, amma maal jedhee product tokko gaafa oomishnu jechuudha. The so-called climatic condition and the physical environment isaa consideration jalatti kan galchinu yoo ta'e, product sana globally adapt gochuudhaaf wanta kam irratti focus gochuu qabna. Kanaaf product specification isaa irratti focus gochuu qabna. Brand name, user instruction, product storage kan jedhu kuni amma isin shawwaduufidha. Asirratti fakkeenyaaf physical environment and the climatic condition gaafa jedhu almost gara product storage waan deemu isinitti fakkaata. Garuu akkasii miti. Product kana globally maal gochuu, product sana adapt gochuu. Kanaaf biyya tokkorraa gara biyya biraatti product tokko adapt gaafa goonu dirqama product inni specification qabaachuu qaba. Product specification irratti focus gochuu qabna jechuudha. Gaafii itti aanu, all of the following are the possible political risks a company operating outside the political boundaries of the foreign market may face jedha. But except A jedha. Look. All of the following are the possible political risks a company operating outside so international marketing direction. The political boundaries of the foreign market may face except so external control, import restriction, tax control, domestication. Kanaaf kanneen keessaa kan dhiibbaa external foreign market irratti gaafa barbaadu bu'uun kan nurraa ga'uu hin dandeenye, especially political boundary irratti kan nu ga'uu hin dandeenye domestication jechuudha. Domestication. Malee isaanan kanneen they are exactly what the risk jechuudha. The risk jechuudha. Gaafin itti aanu, based on the contingency table given at 0.1 level of significance alpha jechuudha, we can conclude that the types of collision is independent of whether an accident took place in rural versus an urban setting. An urban setting. Here is the table. Yes, types of collision in jira. Driving environment in jira. So angles, near ends, other jira. So urban the rural jira. Lakkoofsonni gasii nu kenname. Gaafii nuti gaafatamne maayinni the expected frequency for urban other combination. Yes, the expected frequency for urban other combination is jedhee filannoon asii nu kennamee jira jechuudha. So gaafii kanaaf expected frequency isaa hojjechuudhaaf maal gochuu qabna? So to calculate the expected frequency for urban other combination, we use the following formula jedha. So expected frequency is equal to row total times column total divided for grand total jennee baafna duraayi. So maal jechuudha column total kan jedhu alaallu. Fakkeenyaaf total isaa calculate gochuudhaaf row total isaa 30 jedhu maannoo 40 jedhu 35 jedhu 65 dhibbaa fi 25 row jechuun akkatti walitti daana jechuudha. Akkatti walitti daan san boodan immoo columnii gadi daana jechuudha akkatti sadeenu isaanii walitti daana roo'ii lamaa fi columnii sadii qaba. So tokkoon isaanii bifa kanaan erga idaanee booda grand totaliin keenya maal ta'a 140 jedhu 75 ta'a. So 215 jechuudha. Or 90 jedhu 50 jedhu 75 jennee akkasitti fiduu dandeenya. Amma the expected frequency of urban other gaafa jennu row total for urban arganneerra for other immoo 75 qabna. Kanaaf grand totaliin keenya 215 sila ta'ee fi expected frequency is equal to 140 by 75 hiruu 215 ta'a jechuudha. Dhuma irratti gatiin argannu 48 tuqaa 837 jechaa deema. Kana gaafa walitti siqsinu 48 tuqaa 84 jechaa deema jechuudha. Kanaaf 48 tuqaa 84 filannoo irraa gaafa barbaannu almost hin jiru garuu kanatti dhiyaata. Laal 48 tuqaa 48 kan nuti immoo 48 tuqaa 84 finna waan ta'eef deebiin keenya gara isa baa kanatti adeema jechuudha. So the answer is almost B kana ta'a jechuudha. B kana ta'a jechuudha.
Gaafinitti you have a company that uses low volume and a high variety of goods or services delivered to using general purpose machine the facilities. The process selection you should apply is so the process selection should be applied but continuous repetitive in the job that is ilala. You have a company that uses low volume and a high variety of goods or service delivered using general purpose machine the facility. Kanaf the process that you should apply can do exactly a job shop can do because the company have low volume and a high variety of goods or services that can be delivered using general purpose machine in the facility one jalufi kanat gara kanatti deema jechuudha. The outgoing, talkative, sociable are a part of blank personality as per the big 5 personality trait. So according to big 5 personality, if some person have outgoing, talkative and sociable, that is known as extroversion jennani. Opposite in isa mo introversion kana jechuudha. So deebiin isa extroversion kana ta'a jechuudha. Gaafinitti aanu blank is the form of licensing in which a parent company grants another independent entity the right to do a business in a prescribed manner. So the form of licensing in which a parent company grants as a mirga kennaaf jechuudha. Maqaa isaatiin product akka gurguru mirga kennuu jechuudha. Karaa biraa yookaan kireessuu jechuudha. Inni kun yaa franchising akka jedhamu yeroo baay'ee dubbanneerra. So it is a franchising because franchising is a form of licensing in which a parent company grants another independent entities the right to do business in a prescribed manner. Gaafinitti aanu xiqqoo dheeraadha. Maal jedha? An ABC textile manufacturing factory faces fluctuating demand for the various clothes types throughout the year. A demand for specific clothes fluctuates throughout the year based on the trends and the seasonal needs. Maintaining a large permanent workforce for all potential variation is impractical. During the peak season for the particular clothes type, few workers can work expected hours to meet the production target. Conversely, during the slow period, the same worker can work reduced hours, avoid of layoffs, and associated cost of hiring and the skill or finding skill level. So, which strategy do this company adopt? So, utilization strategy, chase strategy, mixed strategy, and the level strategy. Egaa dhaabbanni kuni dhaabbata fluctuating demand qabudha jechuudha. Faabirikaadha. Production inni oomishu seasonalidha jechuudha. Seasonii tokkotti ol ka'a, seasonii kan biraatti immoo gadi bu'a. Kanaaf maal godha? Hojjettoota isaa gaafa dhaabbanni kun diimandii isaa garmalee dabale sa'aatii dabalataa hojjetanii akka diimandii sana supply godhan barbaada. Gaafa immoo diimandiin gadi bu'ee hojjettoota ari'uurraa maal godha? Sa'aatii hojii isaanii gadi buusa jechuudha. Kanaaf istiraatiijiin akkana maal jedhama? Chase strategy jedhama. Chase strategy. So chase strategy adda baasuu dandeessu. Kanaaf chase strategy. So as a manager, when you have highly skilled, experienced, educated, and trustworthy staff, the best types of leadership you should follow will be democratic leadership style, laissez-faire leadership style, participative leadership style, autocratic leadership style. Yoo hojjettoonni kan kee iskiilii cimaa qabaatan, experience cimaa qabaatan, haala barnoota gahaa yoo qabaatan, amantaa kan irra qabdu yoo ta'e, leadership style naati follow gochuu qabdu dirqama laissez-faire style ta'uu qaba. Free rein mirga kennitaaf jechuudha, independently akka hojjetan. Yes, kanaaf hojjettoonni kan kee beekumsa cimaa kan qabaatan yoo ta'e, wanni ati isaan cinqitu hin jiru jechuudha. Isaanumti ni hojjetu. Inni sun immoo laissez-faire or free rein style jedhama jechuudha. Gaafinitti aanu the visible region in linear programming represents all or the sets of all possible solutions that satisfy the constraint, the slope and the intercept of the linear equation, the optimal solution to the problem, the range of the value for objective function. Maal jechuudha visible solution jechuudha. Especially linear programming irratti ilaalleerra koorsii OR jedhamu irratti jechuudha. Kanaaf visible region jechuun the sets of all possible solutions that satisfy the constraint kan jedhu kana ta'a jechuudha. So the answer is A. 92ffaan
Blank is someone seeking one or more prospects who might engage in the exchange of values. Blank is someone who is seeking one or more prospect who might engage in the exchange of value. Market, customer, prospectus, marketer. Yes, blank is someone seeking one or more prospect who might engage in the exchange of value. So marketer type. Marketer type. So personally it is marketer kan jedhu kana type. Gaaffiitti aanu all are the advantage of internal source of recruitment except jedha. Kana jechuun gaaffiin akkana gaafa gaafatamu which of the following is not the advantage of internal source of recruitment jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf diffuse a new knowledge in the skills jedha. Easy to evaluate existing employees, enhance employees moral, saves socialization cost jedha. Socialization cost jechuun nama haaraa finnee dhaabbata sana keessatti aga wal barsiifnu jechuudha. Socialization cost minimize gochuudhaaf ni fayyada. Eeyyeen sirriidha kun internal recruitmentiin faayidaa qaba. Enhance employee moral jedha. Eeyyeen hojjettoota dhaabbata sanaa gaafa promote goonu gaafa isaan fayyadamnu moraalii isaanii kaasuu keessatti gahee qaba. Easy to existing employee kunis sirriidha. Diffuse new knowledge in the skill jedha. Eessaa fidneeti new knowledge achuma keessa fayyadama waan ta'eef inbreedingitu baay'ata jenneerra sin dura. So deebiin keenya sirriin ta'a jechuudha. So the answer is A. Gaaffiin 94affaanii you are assigned to study the action of your competitor and prepare the way out strategy. To do so, you gather information not publicly available about your competitor. In doing so, you are becoming blank. Cyber terrorist, hacker, industrial spy, cracker. Maal jechuudha? Ati hojjetaa dhaabbata tokko taate hojiin kan kee garuu kompitaataroota kan kee irratti information isaanii guuruudha jechuudha. Dhokattee. Yes, publicly osoo hin taane dhokattee jechuudha. Dhoksaadha. Kanaaf ati sallaayiidha jechuudha. Sallaayii jechuun immoo industrial spy jennaan jechuudha. You are the industrial spy. Gaaffiin itti aanu which of the following is an objective of operational management? A. Increasing shareholder value. B. Improving product quality. C. Maximizing employee satisfaction. D. Expanding market share. So which of the following is the objective of operational management? OM. So operational management faayidaan isaa inni guddaan maali? Yookaan objectivin isaa inni guddaan maali jedha. Amma shareholder value increase gochuu miti kuni financial management. Maximizing employee satisfaction kuni human resource management. Expanding market share marketing management. Improving product quality kan jedhu kun garuu is the role of operational management ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu the factor rating method is used in location decision to compare and rank potential location based on various factors, assess the impact of environmental factors, determine the availability of financial resource, evaluate the performance of an employer. The factor rating method used in location decision. Location decision keessatti factor rating maaliif nu fayyada gaafa jennu it used for comparing and rank the potential location based on the various factor kana jechuudha. So the answer is A. Gaaffiin itti aanu when do manager apply free rein leadership style? Free rein jechuun karaa biraatiin laissez-faire jechuudha. Karrii fuulalleessa yoomi kan managerri tokko isa kan apply godhuu danda'u. When an employee more from the leader in an objective accomplishment, when the parties have expert power and the know-how skills, when the employees rely on supervision for their activity, when employees are frustrated to do their activities independently. Kanaaf sirriitti ilaaluu barbaada. Maal jedha free rein yookaan immoo laissez-faire style kan fayyadamnu yoomii jechuudha gaaffiin kuni. When an employee are more from the leader in kuniin ta'u hojjettoonni objective dhaabbata tokko accomplish gochuudhaaf liidarii isaanii kan barbaada yoo ta'e dirqama leadership style free rein ta'uu qabu. When an parties have a power and expert jedha karaa dhiifnu yeroodhaaf when employee rely on supervision jedha supervision kan barbaada yoo ta'e kunis waan ta'u miti. Amma baafii daa laalla jechuudha. Daa laalu. When an employee are frustrated to do activities independently. Amma jechi frustrated jedhu kuni sodaa yookaan dhiphina osoo hin taane dheebuu yookaan immoo
kophaa isaanii hojjechuudhaaf hawwii yookaan jaalala yoo qabaatan jechuudha. Karaa sana yoo ilaalle inni kun deebii sirriidha jechuudha. Deebii sirrii. Inni kunis when a party have expert power and know how skill gaafa jedhu asitti badee malee kunis ta'uu danda'a. Garuu moroof gaafa waliin baafiidhaa dorgomsiifnu daan moroof deebii sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu consider the following profit and payoff matrix and the best strategy based on the Hurwitz criteria where alpha is equivalent to 0.37. Consider the following profit and the payoff matrix, best strategy based on the criterion given. Maaltu nu kenname strategy wan nu kennameera, demand nu kennameera, subcontracts, new city, overtime sadeen nu kennameera, asimmoo growing, stable and declining immoo nu kennameera jechuudha. So now amma kana keessaa yes the maximum payoff isaa barbaanna jechuun consider the profit and the payoff matrix the best strategy filanna jechuudha. Best strategy. So best strategy filachuudhaaf dura tokkoon isaanii payoff isaanii calculate gochuu qabu. So payoff is equivalent to alpha minus look 1 minus alpha yes times minimum jechuudha. Yes minimum asitti alpha times maximum in jira, maximum payoff keenya jechuudha. Minus onno goota jechuudha. Fakkeenyaaf subcontract kana yoo kaafne maximum payoff isa kana, minimum immoo isa kana. Kanaafi alpha jechuun ishee kana 0.37. So 0.37 times jennee minus jennee immoo 1 minus 0 point kana jechuun immoo 0.63 ta'a jechuudha. 0.63 maaliif tokko hir'isuu 0.37 0.3 kana baay'isuu kana walirra hir'ifnee lakkoofsa wayii arganna jechuudha. Asitti lakkoofsa wayii eegsaa jennu. Ammas kan new facility kanaafis ammas lakkoofsa kana baay'isuu kana hir'isuu 0.63 minus lakkoofsa kana jechuudha. Ammas kanaan baay'if. Isa kanaafis overtime kanaafis maal goona lakkoofsa 0.3 baay'isuu kana hir'isuu 0.63 kana immoo baay'isuu lakkoofsa kana walirraa hir'ifna dhumarratti z argina jechuudha. Asitti y argineerra. So x y z keenya gaafa compare goonu maximum payoff bakka itti argannu barbaadna. Lakkoofsi guddaa nuti argannu isa kanarratti ta'a waan ta'eef maaliif akkasuma inni yoo ilaaltan lakkoofsichi guddaan isa kana. Asii keessa immoo gaafa ilaaltu isheen kun isaanirraa wanni jette jechuudha. Xiqqaatti jechuudha. Maaliif hir'isuudha asiis waan ta'eef hir'isuu minus times minus plus gara ida'utti geeddarama waan ta'eef jechuudha. Isa kanaafi kanarratti. Kanaaf deebiin keenya gara maalitti deema? Gara new facility kanatti deema jechuudha. Those answers A ta'a. Kanaaf formula kanaan calculate godhaatoo deebii keessan proof gochuu dandeessu. Kanaaf har'a deebii kan dhumaadha. Carraa gaarii qofaan isin hawwa barattoota viidiyoo kiyya kanaan hordofaa turtan hundi keessan akka dabartan abdiin qabaa. Carraa gaarii isiniif hin hawwa. Kanaaf qophii gaarii taasisaa, konfiidensii keessan cimsaa, dhiphachuun qabdanii hamma dandeessan yaaltaniirtu hamma dandeessan dubbistaniirtu hamma dandeessan gaaffiirtu hojjettaniirtu amma kan isin irraa eeggamu properly sa'aatii isinii kenname hojjechuu, konfiidensii keessan develop gochuu, sodaa tokko malee qorumsa irratti taa'uu waan dandeessan qofa hojjechuu, dhiphachuu irraa bilisa taatanii qorumsa keessan hojjechuudha. Kana taasiftan taanaan qabxii darbeessa 50 waan fiduu dadhabdanii hin jiru. Hundi keessan carraa gaarii isiniif hawwa. Jabaadhaa nagatti akka jirtanitti nagatti ta'a.